دكتور أبي أدم الله. Yaanella. Walitti dhufeenyi yookaan ammoo firoomni ministeera muummee Abiyyi Ahmad fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii bara 2018 namoota hedduu ajaa'ibee ture. Hedduun ammoo dinqisiifachaas turan. Waliigaltee Piriitooriyaatiin booda ammoo hoggantoonni Eertiraatii fi Itoophiyaa kun akka duraanii sun hin turre. Inuma ammoo hoggantoonni Itoophiyaa fi Eertiraa kun erga bara 2020tiin as wal dheessuu jalqaban. Adoolessa 2018 imala ministeerri muummee Abiyyi gara Asmaraatti taasisan ummata biyyoota lamaanii birattis ta'ee ummata addunyaa biratti gammachuu fi abdii guddaa uumee ture. Kun ammoo addunyaa irratti ministeerri muummee akka jaalatamanis taasisee ture. Yeroo sun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad pirezidaantii Isaayyaas fageenyatti kanaan beekuu fi tilmaamuun haala adda ta'een ummata Itoophiyaatiif kabajaa fi jaalala guddaa qabaa jedhan. Misoomaa fi nageenya Itoophiyaatiifis akkaan quuqamaa jechuun pirezidaantii Isaayyaas jajaa turan ministeerri muummee jechuudha. ከዚህም በላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በሩቅ ከማቃቸው ከመገምታቸው በጣም በተለየ መልኩ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ አክብሮት ፍቅር ያላቸው የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ ልማት የሚያስጨንቃቸው Ministeerri muummee ammoo haala kanaan pirezidaantii Isaayyaas jajaas turaniiru. Haala maatii isaas ta'ee haala jireenya isaa ummataaf ifa taasisee kan hin beekne pirezidaantii Isaayyaas yeroo sanitti keessummoota Itoophiyaa irraa dhufan ministeera muummee Abiyyi dabalatee hoggantoota Itoophiyaa mana jireenya isaaniitti affeeruun buna affeeranii hawaasa isaanii waliin taphachiisaniis ture. Hoggantoonni lamaan kun ammoo seenaa keessatti Eertiraa fi Itoophiyaa walitti fiduudhaan biyyoota lamaan ammoo michummaa isaanii deebisuudhaaf sochiin isaan taasisan addunyaa irratti ajabjachiisaa ture. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Nolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffatu michummaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad fi pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii eessa ga'e kan jedhu isin biraan geenya. Hanga xumuraatti waliin taatanii yaada keenya irratti koomentii akka nuuf barreessitan kabajaan isin gaafanna. Walitti dhufeenyi yookiin ammoo firoomni ministeera muummee Abiyyi Ahmad fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii bara 2018 namoota hedduu ajaa'ibee ture. Hedduun addunyaa ammoo dinqisiifachaas turan. Waliigaltee Piriitooriyaatiin booda garuu hoggantoonni lamaan kun akka duraanii hin turre. Inuma ammoo hoggantoonni lamaan kun erga waliigalteen Piriitooriyaa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti gaggeeffame wal dheessuu akka jalqabantu dubbatama. Adoolessa 2018 imala ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gara Asmaraatti taasisan ummata biyyoota lamaanii birattis ta'ee ummata addunyaa biratti gammachuu fi abdii guddaa uumee ture. Yeroo sanatti ammoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad pirezidaantii Isaayyaas fageenyatti kan hin beekuu fi tilmaamuun haala adda ta'een ummata Itoophiyaatiif kabaja guddaa qabaa jedhan. Jaalalli inni ummata Itoophiyaatiif qabus addaa jedhan ministeerri muummee Isaayyaas yoo dinqisiifatan. Misoomaa fi nageenya Itoophiyaatiifis akkaan quuqamaa jedhan. Hariiroo biyyoota lamaanii qofa osoo hin taane biyyoota qaxanaa sana keessa jiraniif yookiin ammoo Afrikaa bahaatiif pirezidaantii Isaayyaas akka yaadan ministeerri muummee dubbatanii turan. Haala maatii isaas ta'ee haala jireenya isaa ummataaf ifa taasisee kan hin beekne pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii keessummootaa fi ajjaabtoota ministeera muummee Abiyyi Ahmad mana jireenya isaaniitti buna affeeruun yeroo sanitti gabaafamee ture. Inuma ammoo ijoollee Isaayyaas waliin ministeerri muummee Itoophiyaa yeroo waliin taphatan bal'inaan miidiyaa hawaasummaa gubbattis qoodamaa ture. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii gama isaaniitiin waggoota 20 booda adoolessa 15 2018 yeroo Finfinnee dhufetti dinqisiifannaa ummata guddaan waan simatameef miirri gammachuu addaa agarsiisee ijoo dubbistee ture. Pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii Itoophiyaa kan dhufe adoolessa 15 waggaa 20 booda ture. Keessi koo gammachuu guddaa qaba, miira onnee koo keessa jiru ibsuudhaaf natti ulfaataa jedhanii turan Isaayyaas Afeworqii. Seenaan hojjetamaa jira kan jedhan Isaayyaas Afeworqii shiraanu gidduutti xaxame jibbiinsaa fi haaloo diigumsaa babal'isuuf xaxamu fashaleessuun kallattii hundaan misoomaaf badhaadhinaaf akkasumas ammoo tasgabbiif waliin gara fuula duraatti deemuudhaaf muranneerraa jechuun yeroo sanitti ergaa dabarsee ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad quba pirezidaantii Isaayyaasitti yeroo san qubeellaa kaa'uudhaan siitu asiin nu ga'ee jechuunis yeroo dinqisiifatan ijoo dubbiis ture.
michummaan biyyoota lamaanii akka cimuuf ammoo ministeerri muummee Itoophiyaa yeroo sanitti Isaayyaasiif qubeellaa godhan. Hooggantoonni lamaan waggoota lamaan jalqabaa qofa yoo xiqqaate Finfinnee fi Asmaraa gidduu yeroo 14 ol deddeebi'aniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad muddee 2019 yeroo badhaasa Noobeelii nagaa fudhatanitti waliigaltee nagaa biyyoota lama gidduutti taasifameen gaheen pirezidaantii Isaayyaas murteessaa ta'uu isaa dubbatanii turan. Yeroo sanitti gaafa Noobeelii nagaa fudhatanitti Isaayyaasis dinqisiifachaa turan. Badhaasa kana kanan fudhadhee maqaa waahila kootii fi michuu nageenyaa koo kan ta'e pirezidaantii Isaayyaasiin dabalateetii jedhan ministeerri muummee haasaa badhaasa Noobeelii irratti taasisanii turaniin. Waraanni ture mallattoo kufaatii hirmaattota hundaati kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa yeroo sanitti waraanni namoota warra araara hin beekne gara jabeeyyii fi warra dheekkaman taasisaa jechuun kitaaba qulqulluu keessaa Luqaasii eeruudhaan billaa isaanii gara marashaatti eeboo isaanii ammoo gara hamtuutaatti akka jijjiiran dubbatanii turan. Ministeerri muummee Itoophiyaa ammoo badhaasa kana fudhachuun koo waahila koo sababa godhadheetii jechuun dubbatan. Haa ta'u malee hedduu osoo hin turin hooggantoonni lamaan raayyaa waraana isaanii waliin qindeessuudhaan kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti waraana jalqaban. Waliigaltee boodaas taanaan ajajoonni waraanaa olaanoo biyyoota lamaanii tokko tokko akka qaama tokkotti waliin ta'uun TPLFin loluu isaaniitii fi loltoonni isaanii boolla tokko keessatti akka awwaalaman yeroo garagaraatti dubbachaa turan. Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa gaggeeffamaa turetti Eertiraan waraana kana keessaa harka qabdii jechuun addunyaan komachaa turtus Eertiraan haalaa turte. Haa ta'u malee ministeerri muummee yeroo dheeraatiin booda waraana kana keessa Eertiraan akka jirtu dubbatanii turan. Inumaa ministeerri muummee Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi raayyaan ittisa Eertiraa boolla tokko keessatti akka waliin awwaalamanis paarlaamaa gubbatti dubbatanii turan. Waraana kaaba Itoophiyaa waggoota lama keessatti namoota 100,000 lakkaa'aman galaafate waliigaltee Piriitooriyaatti taasifameen xumuramuun isaa pirezidaantii Isaayyaasiif hin liqinfamne. Kana ammoo pirezidaantii Isaayyaas erga mariin Piriitooriyaa godhame booda ministeera muummee akka dheessuu jalqabe xiinxaltoonni addunyaa ni dubbatu. Chaayinaatti ramadamanii hojjechaa kan turanii fi adeemsa mootummaa ministeera muummee Abiy mormuudhaan kan beekaman akkasumas ammoo biyyattiidhaa baqachuu kan filatan diippiloomatiin Itoophiyaa duraanii ambasaaddar Unatuun hariiroon gaggeessitoota lamaanii sirnaa fi dhaabbilee seera qabeeyyii ta'an irratti kan hundaa'e osoo hin taane TPLF fi sirna federaalizimii balleessuudhaaf kaayyoo kan godhatedha jechuun qeequ. TPLFin karaa siyaasaatiin ajjeesuura waraana filachuun isaanii dogoggora guddaadha jechuun qeequ. Kana jechuun ammoo bulee oolee lamaan isaanii illee akka wal gaarreeffatan gochuu dubbata diippiloomaasiin buleesii Itoophiyaa kan ammoo Chaayinaatti ramadamanii hojjechaa turan. Isaa ol ammoo waliigalteen Piriitooriyaa nagaa fi gufuu guddaa fidee akka dhufes ni dubbatama. Anga'aa olaanaa adda ummata Eertiraatii fi diippiloomaatii duraanii kan turan ambasaaddar Abdallaa Adam gama isaaniitiin hariiroon Abiyyi fi Isaayyaas gidduu ture kan dhuunfaa akka ta'e kanaan dura Isaayyaasii fi ministeerri muummee duraanii Mallas Zeenaawii gidduu kan ture eeruun seenaan jara lamaanii wal fakkaataa jedhan. Jechuun isaanii ministeerri muummee duraanii Mallas Zeenaawii fi pirezidaantii Isaayyaasis hariiroo dhuunfaa akka qaban ambasaaddar Abdallaa Adam ni dubbatu. Seenaan sun irra deebi'amee ammoo ministeera muummee Abiyyi fi pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii gidduutti akka ture dubbata. Hariiroon gaggeessitoota lamaanii kan irratti hundaa'ee ture diinaadha kan jedhan diinni kun ammoo TPLF irrattidha jedhan ambasaaddar Abdallaan. Hariiroon diippiloomaasiitii fi diinagdee gamlamee idilee uumuudhaaf kan kaayyeeffate akka hin turre dubbatan. Hariiroon Isaayyaasii fi hariiroon Abiyyi inni jabaan TPLF balleessuudha jedhan. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu dhimmoonni gurguddoo akka daangaa sararuu, waliigaltee diinagdeetii fi hariiroo tolfachuu kanneen fakkaatan ni jiru jedhan ambasaaddar Abdallaan. Garuu kana hunda cinaatti dhiisanii turaniiru jedhan. Karoora TPLFin balleessuuf kaayyeeffatanii turan gufuun waan isaan mudateef osoo hin milkaa'in hafuun hooggantoota biyyoota lamaanii wal dhokkeeraa jedhan ambasaadarri kun. Diippiloomatiin kun ammoo kanaaf ammoo Ameerikaan kallattiidhaan keessa seenuu fi dhiibbaa guddaa biyyoota lamaan irratti waan taasifteef TPLFin balleessuun hin danda'amne jedhan. Kanaan alatti Eertiraan waliigaltee dhukaasaa dhaabuu Piriitooriyaa keessaa waan hafteef pirezidaantii Isaayyaas akka waan ganamaniitti itti dhaga'amuu isaa ibsu ambasaaddar Abdallaa Adam. Pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii silaa akka kaayyoo isaatii fi karoora isaatti Piriitooriyaatti imalee TPLF fi mootummaa federaalaa waliin mari'achuu ture jedhan. Kanaaf ammoo Eertiraan waliigaltee kana keessaa hafuun akka muufattee
Abiyyi waliinis wal dhabuu dubbatan. Ministeerri muummee Abiyyi wal dhibdee gidduu isaanii ture hiikuudhaaf carraaqqii taasisanis gama gaggeessaa Eertiraa Isaayyaas Afeworqiitiin deebiin laatame qajeelaa akka hin taane Ambasaaddar Abdallaa ni dubbatu. Ammamee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatii fi ejjennoo Eertiraa haa ilaallu. Waraana Tigraayitiin booda gara walitti bu'iinsa dhiiga dhangalaasu wal fakkaatutti kan gale naannoo Amaaraati. Yoo xiqqaate gaggeessitoota lamaan gidduutti wal amantaa dhabsiisuun waan hama uumeeraa jedhu qaamoleen itti dhiyeenyaan Eertiraa fi Itoophiyaa hordofan. Eertiraan duraanis bulchiinsa TPLF adda waa'iin durfamu dhabamsiisuudhaaf garee hidhatan akka Gimboo Sabaatii fi waraana bilisummaa Oromoo fa'a leenjisaa fi hidhachiisaa akka turte ni dubbatama. Gaggeessitoonni finxaaleeyyii faannoo hidhannoo fi meeshaalee uummata isaaniirraa akka argatanii fi Eertiraa irraa garuu gargaarsa kamiyyuu akka hin arganne irra deddeebiin dubbatanis ambasaadarri duraanii Eertiraa kanaaf garuu kun waan liqinfamuu miti jedhan. Gaggeessitoonni faannoo Eertiraa irraa deeggarsanii argatu jedhan Ambasaaddar Abdallaa Adam. Faallaa kanaatiin ammoo Ambasaaddar Unatun walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru gaheen Eertiraan qabdu ragaa qabatamaadhaan mirkaneessuun ni dhibaa jedha. Kana jechuun ammoo Eertiraan irratti hirmaachaa jirti moo hirmaachaa hin jirtu kan jedhu gaaffii namatti uumaa jedha Unatun. Ambasaaddar Abdallaa Adam garuu Eertiraan humnoota Amaaraatiif ifatti deeggarsa kennuu baattus hariiroo humnoota lamaan gidduu jiru yookiin Abiyyi fi Isaayyaas gidduu jiru ilaalcha keessa galchuudhaan harka marattee hin teessuu jedha. Kana jechuun ammoo Eertiraan deeggarsa guddaa faannoof taasisaa akka jirtu dubbata. Kanaaf akka sababaatti kan eeran ammoo waraana kaaba Itoophiyaa hordofee harka humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kan galte lixa Tigraayin Eertiraan akka wal daangeessitu dubbatan. Eertiraan kana dura lixa Tigraay jala waan jirtuuf karaa saniin naannoo Amaaraa qunnamuu akka hin dandeenye dubbatan. Erga ammoo waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabee lixa Tigraay humnoonni faannoo waan dhuunfataniif achiin Eertiraa irraa meeshaa gurguddaa akka fudhatan dubbata Ambasaaddar Abdallaa Adam. Ta'us garuu mootummaan Eertiraa humnoota Amaaraatiif deeggarsa kallattiin kennuu jalqabnaan gaggeessitoota lamaan gidduutti walitti bu'iinsi ka'uu guddaa akka ta'e namoonni yaada laatan kun ni dubbatu. Ammamee ulaa galaanaa ibsaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi callisu Isaayyaas Afeworqii waliin ilaalla. Ministeerri muummee Itoophiyaa ibsaa dhiyeenya kana buufata doonii galaana diimaa ilaalchisuun kennan Eertiraanota hedduu kan dheekkamsiisee fi hedduun isaanii ammoo dhimma kana irraa dubbachaa kan turanidha. Ministeerri muummee Itoophiyaa uummanni miliyoona 150 ta'u hidhamaa ji'oogiraafii ta'ee itti fufuu hin danda'u jechuun onkololeessa darbe ibsa bakka buutota mana mareetiif kennaniin dhimmi Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu dhimma du'aa fi jireenyaa ta'uu dubbatanii turan. Yeroo sanatti mootummaan Eertiraa dhimmicha kallattiin tuqurraa of qusachuun ibsa gabaabaas kennitee turte. Qaxanaa baha Afrikaa kanatti hawwii nama dhiibbaa uumuu ta'uu akka qabu kan himamu pirezidaantii Isaayyaas haasaa Dr. Abiyyi taasisaniif hanga ammaa garuu ifiif kallattiidhaan deebiin kennine. Ambasaaddar Unatun adeemsi Abiyyi kan hin baramne ta'uu ibsuun dhimmichi sadarkaa gaggeessitootaatti bifa faayidaa biyyoota lamaanii kabajeen mariidhaan irratti mari'atamuu qabaa jedhan. Ambasaaddar Abdallaa Adam gama isaaniitiin gaggeessitoonni lamaan wanti wal isaan fakkeessu qaxanichatti olaanaa ta'uuf fedhiin qaban akka walii isaaniitiin dorgoman akkaan taasisaa jiraa jedhan. Abiyyis qaxanichatti nama humna jabaa qabu tokko ta'uu barbaadaa jedhan. Pirezidaantii Isaayyaasis akkasuma jedha Abdallaa Adam. Dhumarratti mee amma hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii maalirra jira kan jedhu haa ilaallu. Muddee 2018 Itoophiyaatti ambasaaddara Eertiraa ta'ee kan muudame Sammaree Ri'isoom ture. Bitoota isaa 2022 ammoo yeroon hojii isaa waan dhumeef gara Eertiraatti deebi'e. Wayita ministeera barnootaa turetti aangoo dippiloomaasii dabalatee hojjechaa kan ture ambasaaddar Sammareen erga gara Eertiraatti deebi'eetiin booda ija uummataa jalaa dhokatee jira. Haaluma wal fakkaatuun muddee 2019 ambasaaddara Itoophiyaa ta'uun Asmaraatti kan muudame ammoo Reedwaan Huseen ture. Reedwaan Huseenis gara biyyaatti achumaan deebi'e. Reedwaan Huseen erga gara biyyaatti deebi'een booda Itoophiyaan bakka ambasaaddar Reedwaan Huseen nam tokko Asmaraatti hin ergine. Hariiroon biyyoota lamaanii sadarkaa maaliirra jira kan jedhu ammayyuu ifatti wanti beekamu hin jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa garuu balalii isaa Asmaraatti taasisu adda hin kunne. Daangaawwan yeroo gabaabaatiif banamanii turan garuu ji'a 8 keessatti deebi'anii akka cufamanis ni dubbatama. Yeroo dheeraatiif kan ture daangaan karaa Bureetii hanga Dabaay Simmaa ebla 2022-2019 guutummaatti cufameera.
waliigaltee Piriitooriyaatti gammachuu kan hin qabne pirezidaantii Isaayyaas yeroo dhumaatiif Itoophiyaa kan daawwatan onkololeessa 2020 ture. Waraanni Tigraay jalqabuudhaaf torbaan lama dursee onkololeessa 13 2020 naannoo Oromiyaa magaalaa Jimmaatti daawwannaa cimaa taasisanii turan Isaayyaas Afeworqi. Daawwannaa guyyoota sadiif ture sanaan hidha haaromsaa laga Abbayyaa dabalatee hojiiwwan misoomaa biroo daawwachuun ministeera muummee Abiyyi waliin mari'achuun isaaniis gabaafamaa ture. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hordofee jilli itti gaafatamaa tikaa biyyaalessaa Eertiraa Birgaadeer Jeneraal Abrahaa Kaasaatiin durfamu ebla 2023 Itoophiyaa daawwatee ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad fi pirezidaantii Isaayyaas yeroo dhumaatiif qaamaan kan wal argan adoolessa 12 2023 Masri Kaayirootti ture. Kunis ammoo gaggeessitoota Suudaan gaafa mariisisuudhaaf walitti dhufan ture. Garuu qaamaan wal arguun isaanii kun idileen osoo hin taane minjaala sha'ee irratti nagaadhuma akka wal gaafatanis ni dubbatama. Yeroo sanatti gaggeessitoonni lamaan Abiyyi fi Isaayyaas wal arguun isaanii tasa akka ta'ee fi yeroo sun ammoo kolfaa akkasumas ammoo buna waliin dhugaa suuraa maxxansan. Sanirra kan darbe ammoo gaggeessitoonni lamaan waan biyyoota lamaan irratti wanti dubbatan hin jiru. Yeroo sanatti gorsaa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi Ambasaaddar Redwaan Hussein akka jedhanitti gaggeessitoonni lamaan daawwannaa pirezidaantii Isaayyaas itti aanu irratti marii dabalataa dhimma biyyoota lamaanii gidduutti taasisuuf waadaa galaniiru jedhe. Kana jechuun ammoo pirezidaantii Isaayyaas Itoophiyaa dhufanii ni daawwatu jechuun ibsee ture. Haa ta'u malee ammoo osoo kun hojiirra hin oolin baatiin 5 dhumeera yookaan jiini 5 dhumeera. Xiinxaltoonni tokko ibsi Ambasaaddar Redwaan Hussein hariiroo biyyoota lamaanii dhibamee jiru fooyyeessuudhaaf kan kaayyeeffatedha jechuun ibsu. Daawwannaan pirezidaantii Isaayyaas Itoophiyaatti ni taasisaa jedhamee ture ji'oota 5 osoo hin taasisin achumaan miila Bakar Waaree ta'ee hafeera. Daawwannaan pirezidaantii Isaayyaas akkaan eegamaa ture haga ammaatti Itoophiyaatti hin taasifamne. Walumaa galatti hooggantoonni biyyoota lamaanii jechuun pirezidaantiin Eertiraatii fi ministeerri muummee Itoophiyaa hariiroon isaan bara 2018 deebisan guutummaatti addaan cituu baatus hariiroon isaanii zeerootti akka deebi'e namoonni fi xiinxaltoonni idil addunyaa ibsuu irratti argamu. Ammaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii qabaadhaa.